Ada mana sih? Akka tuffatu qaba. Baay'ee akka tolerraa fudhatu qaba. Carraa ta'ee keessattuu naannoo Arsiitti sirnoota darban keessatti sirni gadaa baay'een seeraa walirraa darbamee hin turre. Sababa sanirraa ka'uuf maaliif sirnoonni darban miidhaa awwaalaa sirni isaa kan gaggeeffamee godhamaa ture. Isarraa ka'ee kana yaaddoo keessa gadhufaan hayyuun kun seenaa sirna gadaa gadaan bulii Arsii addatti baasanii jiru. Sababaan isaa akkuma carraa ta'ee amma fakkeenyaaf Tuulamni illee aga ta'e qabatee dhufee ni jira. Booran illee aga ta'e qabatee dhufee ni jira. Itti cichee jechuudha. Haalli mijaa'ee osoo ta'e. Garuu achi keessatti Arsii keessattuu Arsii miidhaa sirnoota darban jiru keessatti baalli walirraa dabarsee eessarratti akka dhaabatee beeku. Kanarraa ka'uudhaan kitaaba kana baasaniiru. Kitaabni kun immoo hagammaa qilleensarra nuudha. Isaan darbanii jiru. Miti immoo isin immoo warri jirtan ummataaf dabarsuu qabda waan jedhuudhaaf keessaa baasee sirna gadaa kana gadaan bulii kana isin ibsaa. Gadaan bulii sirna gadaan Arsii keessatti akkamitti akka walirraa baalli walirraa fudhatamu waan hunda akka sadarkaa yuunivarsiitiitti ittiin barsiisuu danda'anitti kitaabni kun bahee jira. Borullee isinumaa wajjin kitaabni kun bakka wayii gahuu qaba waan jedhu dhaamsa dabarsuu qaba. Kuni ateeteedha. Ateetee kaleessa kitaaba barreessuu hin dandeenye sirna ateeteen ulfinna dubartii keessatti sirna gadaa keessatti dubartii taa'uuf kennuudhaaf ateeteen gaafa hin jirre sirni gadaan jirtu jechuudha. Kanaaf ateeteedha bakkee kenna. Ateetee jechuun dubartii jechuudha. Dubartiin sun maal gooti maal taati waan jiru as keessaa qaba. Akkamii kabajamtu ulfinni isii akkamii kan jedhu as keessaa qaba. Dubartiin maali waan jiru as keessaa qaba. Dubartiin yoo hin jiraanne maaltu ta'a waan jiru as keessaa qaba. Kanarraa ka'ee gaafa kana barreessuu hin danda'an ture. Hayyuun kun yeroo sanitti barreeffachuu hin danda'amu ture. Garuu amma galanni isaa hin badini, galanni waaqaa hin badini, amma sadarkaa fiilmii irra gahee jira. Hayyuun kun arguu baatu malee isin argitanii jirtan. Siinqee kanarraan ateeteen tun gara fiilmiitti deebitee jirti. Kanaaf rabbiin itti nu agarsiisu isinis galatoomaa galataan qabdu jechuu barbaada. Hayyuun kun waliigala kitaaba 5 barreessanii jiru. Ammallee isuma kaleessa akka ashandigeetti jennu kanatti qopheeffamuu danda'u. Ammallee kuusaan yookaan laayibarariin xiqqoon mana isaanii keessatti kuusaa isaanii keessatti jira waan ta'eef kaan humna biraan qabu humni isaa uummata kanaa ummata biraan naagaa jedhee dhaamsa dabarfateera. Dhaamsa kana bahee jira waan ta'eef kitaaba kana yeroo isin dabarsu kana lamaan addee amaanaa addee Jamiilatti kennaa narraa fudhatu. Kabiraa kunniin hundumtinuu kitaabilee seenaa qaban. Uummanni Oromoo maal keessa tureera waan jedhu
maaltu nurraa eegama waan jedhu kitaabaan kana gaafa madaala sammuu jedhanii baasan yoo dubbifte waa beekta sammuu waan dubbisne waayyuun beeku yoo dubbiste dubbachuu dandeetta waan jedhaniif madaala sammuu jedhanii baasanii garuu haa dubbistanii barbaadan bakkuma jirtanii kitaaba bitattanii galatooma ulfaadha. Barri kan nagaa kan nyaanuu faadhaa suutaa ta'u kun nyaata aadaa Oromooti. Nyaata aadaa Oromoo keessaa kan maqaa qabuu fi kan Oromoon yeroo duudhaa fi adamoo deemu maal qopheessaa kan jiru maal qopheessaa jira kan jiru qopheessee nyaata aadaa 95 kan hin beeku kan baratteen qaba. Isa keessaa amma qabatamaa ta'ee Oromoon dur maal qopheessee duudhaaf adamoo deema. Dur Oromoo keessatti maaliif umurii dheeratu? Maaliif dhukkubni jiru akkamitti amma dhukkubaaf saaxila baay'ee kan jedhu irratti akka darban jalqabaa kun aadaa Oromoo keessatti kan baay'ee kan kennamuufidha. Kennamaa fi kun akkaataa jalqabee kana kenna keessatti kun buna qalaafaa qoliifaa boraatee kan jedhamu nyaatatu jira. Boraatee kocheefaa kan jedhamu. Amma nuti cuukkoo qabaatti akka guddaatti qabannee deemna. Nyaata gurguddaa Oromiyaa keessatti kan jiru keessatti kan argannee as dhiyeessineedha. Kana dubaaf kennu kun buna qalaadha. Bunni qalaa akka Oromiyaatti bifa adda addaatiin dhiyaata jechuudha. Aannan inni dhiyaata, bunni qalaa kophaatti dhiyaata. Bunni qalaa immoo seera mataa isaatii qaba. Yeroo dubartiin deessu, yeroo jijjiirri jiru, yeroo immoo ayyaanni guddaa dhufu, amma ayyaana masqalaati baga kanaan nu ga'e jechuun buna qalaa qopheessineetu akkaataa kanaan immoo nyaataaf dhiyeessine jechuudha. Akkasitti qabbastanii fi cuukkoodha. Cuukkoon beekama nyaata guddaa aadaati. Kun kan maqaa qabeessa ta'e ishee jedhama. Kun karaan fuulamaatiin fuulamni dur adamoo fi fuula deemu yeroo hunda mootummaa hundumaa keessatti waraannis jira lollis jira waamichi mootummaanis jira. Oromoon yeroo sana karaa fuulamaatiin kana qopheesse jechuudha. Dirrisee jedhama. Dirriseen kun abbaan manaa duulan deema jedhama. Duulan deemaa haadha manaatiin galaanaa qopheessii jedhaan ishiin immoo ilma ishiitiin dhufteetu deemiti bosonaa muka soofiiti fidii jetti. Isin nuti Oromiyaa keessatti kan oomishame malee Chaayinaanis yoo ta'e Awurooppaan nuun finne kan Oromiyaa keessatti kan ammachi inni deemee soofee fi inni fidaa fi ishiin immoo kan manni uume omborii ta'uu danda'a, garbuu ta'uu danda'a, xaafii diimaa ta'uu danda'a. Isa qopheessitee sirriitti qulqulleessitee daaksistee dhadhaa fi nuugiduu akkaan tumanii qopheessu jechuudha. Isaan qopheessitee eelee suphee irratti toshitee akkaataa kana dirrisee jedhuun hin qopheessi amma jeejaatti taa'uu ni danda'a jechuudha. Kun luqqiseedha. Kunis immoo akkaataa kanaan qophaa'a. Kun immoo karaa Booranaa fi karaa Arsii Boorana kan qophaa'u birris marmaree jedhama. Kun immoo kun maccaadhaan immoo ishii maqaa guddaa qaba. Kun yeroo abbaan gadaa 40 ilmatti dabarsu kan qophaa'udha jechuudha. Kana abbaan fi hin qopheessu. Obboleettii isaatu qopheessa jechuudha. Eenyuu fi fuullee qopheessiti. Ishiin amma nu sooressaa beekumsa qabna jedhanii kan qopheessu hin jiru. Seeraan kan tumamedha jechuudha. Foolleen qopheessitee turi ishiin foollee ji'a tokko guutuu foolleen ishiif sirba jechuudha. Ishiin qopheessitee nuuf fidde jechuun maal jedhama barroolee jedhama. Barroolee jechuun barruu kana jechuudha. Akkaataa kanaan qopheessitee dhadhaadhaan waan hundumaan qopheessiti. Kun immoo buddeen daabboodha. Daabboon sun qamadiidhaan miti omboriidha. Omboriidhaan qophaa'ee mi'eessituu adda addaa qaba. Kun buddeen boqqollooti. Asitti argitanii hundeessaa dhaabbata hagarii piroomooshinii fi eventii kabajamoo obbo Leencoo Lataa hayyuu siyaasaa kabajamoo Dr. Diimaa Naga'oo walitti qabaa koree dhaabbii mana marii bakka bu'oota uummataatti kabajamtoota hirmaattota sagantaa ibsibuu kanaa
kabajamtoota keessummoota hunda duraa baga jala bultii ayyaana irreechaa bara 2017tiin isin ga'e baga geettan jechuu barbaada. Itti aansee sagantaa Expo kana kan qopheesse dhaabbata Hagaree Promotionii fi Eventii ulfina guddaa galchuu fi barbaada. Sagantaan kun qabiyyee isaatiinis adda kan ta'e, yaadamni isaas adda kan ta'e, yeroo jalqabaatiif jala bultii irreechaa irratti sagantaan akka kanaa diinagdee Oromoo guddisuuf, ijaaruuf akkasumas ogummaawwan artii aadaa uummata Oromoo jala bultii irreechaa keessatti gabaatti baasuu, dhaabbileen oomishaaleef daldalaas gabaan akka wal argan gochuuf, oomisha kanas hundi akka beeku, akka baru, akka bitatu taasisuuf hojii guddaa boonsaa uummata Oromoo boonsu hojjechuu keessaniif irra deebi'ee maqaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiif maqaa kiyyaan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaan kun sagantaa addaati. Haala kanaan jala bultii ayyaana irreechaa irratti hojiilee indaastirii aadaa Oromoo keessatti hojjetaman sadarkaa kanatti giddugala baazaarii egzibishinii magaalaa Finfinneetti qophaa'ee hin beeku. Bara kana adda jecha hojiin waan hin jirreef osoo hin ta'in haalli kaka'umsi jiru beekumsi diinagdee keessatti beekanii ogummaa jiru kana baasanii gabaatti agarsiisuu dhabuun gola keessatti qofa qabatanii taa'uun turee jira jechaadha. Sadarkaa kanatti yaaduun hojiilee jiru gabaatti baasuun, ifatti baasuun guddina fi yaadama diinagdee irratti qabnu guddataa deemaa jiraachuu isaa agarsiisa waan ta'eef kun cimee itti fufuu qabaataa ergaa jedhu dabarsuu barbaada. Irreecha keessa inni guddaan faaya guddaa jennee kan fudhan uffannaan aadaa, nyaanni aadaa, sirboonni weelluun garaagaraa dubartootaaf dargaggootaan taasifaman miidhagina addaa irreecha kennaaf kan kennudha jecha. Kanaaf qabeenya guddaa qabnu kan uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammiin biyya kanaas ayyaanni irreechaa kan ayyaana guddaa kan waliinii, kan tokkummaa, kan araaraa, kan jaalalaa fi kan ijaarsa biyyaatiif jedhamee akka naannoo qofaatti yookaan akka saba Oromoo qofaatti osoo hin ta'in sabaaf sablammii biyyaatiis waan kanarraa barnoota kan fudhataa jiraniif kan waliin kabajaa jiran waan ta'eef qabeenya Oromoon qabu, hojii aartii Oromoon qabu, aadaa irratti faaya Oromoon qabu hawaasa hundaaf sabaaf sablammii biyya kanaaf addunyaafis dhaadheessuun, gurguruun, dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif giddugala kanatti dhiyaachuun isaa akka ka'umsa guddaatti fudhatamaa jechaadha. Kanaaf dhaabbileen miidiyaa dhuunfaa kan mootummaa kan biyya keessaas kan alaa hundinuu hojii guddaaf eebbifamaa ayyaana kennaaf miidhagina addaa kennu diinagdee Oromootiif hiika guddaa qabu dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo waldaa adda addaatiin ijaaramanii hojii kana oomishan kana dhaadheessuuf carraa gabaa banuuf ogummaa isaaniis daran akka cimsatan dhaabbilee adda addaa idil addunyaatiinis walitti hidhuuf hiika guddaa qaba waan ta'eef dhaabbileen miidiyaas kana hubatanii sirriitti hojii kana promoot godhuun, hojii kana gurguruun, hojii kana beeksisuun gahee guddaa isinirraa eegamu waan ta'eef asirratti jabaattanii akka hojjetan jechuu barbaada. Dargaggoonni, dubartoonni, dhaabbileen egzibishinii kanarratti hirmaatan hundi keessan galata guddaa qabdu. Guyyaan kun hanga 24tti fulbaana 24tti akka lakkoofsa biyya keenyaatiin kan itti fufu waan ta'eef waldaaleen haftanis ammas dhuftanii oomisha keessan akka gurgurtan
oomisha gurguruu qofaa miti biraandii keessan akka gurgurtan hariiroo walitti hidhata gabaa akka uummattan irra deebinee waamicha isiniif dabarsuu barbaada. Hiika guddaa kan qabudha. Asitti mallaqa muraasatti waan gurgurannee gallu qofa osoo hin ta'in boruu keenya ijaarree jijjiirama boruuf fiduu yaannu mul'ata boruu keenya tilmaamnee hojjechuun akkuma dhaabbata agaree event and promotioniin hojjetaa jiru kana waldaaleen himaaxaa dhaabbileen garaagaraa kan dhuunfaa akkaataa kanaan dhuftanii asitti akka hirmaattan carraa isiniif baname kanatti akka fayyadamtan jechuu barbaada. Dhaabbilee hojii akka kanaa eenyummaa Oromoo aadaa Oromoo ijaaruuf cimsuuf fuulduratti tarkaanfachiisuuf deeman hundumaa yeroo kamiyyuu mootummaan cinaa dhaabbatee akka deeggaru keessattuu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhaabbilee akka kanaa deeggarsa yaadaa deeggarsa kamiyyuu taasisuuf qophii akka ta'an beeksisuu yookaan ibsuu barbaada. Hojiin kun akka milkaa'u sektoroonni biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa biiroon dargaggoof ispoortii qindoomina addaa biiroo aadaa fi turizimii waliin waldaaleen kun qindaa'ee asitti akka galu dhaabbata Hagarii Promotionii fi eventii wajjin waan hojjettaniif irra deebi'ee ulfinaaf galata guddaa siniif galchuu barbaada. Egzibitaroonni asitti dhuftan dhaabbileen waldaaleen turtii gaarii kan oomisha keessan biraandii keessan addunyaatti itti beeksistan qabeenya Oromoo kan ol kaastanii agarsiiftan yeroo itti aanutti oomisha keessan bal'inaan ijaarama waldaalee keessan baay'inaan akka galchitan gamana waan qophii keessan akka taasisaa deemtaniif guyyoota hafan keessatti waldaaleen hafanis akka dhufan waamicha akka waliif taasiftan amaanaa guddaa wajjin sinitti dhaamuu barbaada. Ayyaana milkii, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa irreechi keenya haaromsa aadaa keenyaaf mootoo jedhuun kabajamaa barana irreechi keenya haaromsa kan jennus tokko hojiiwwan gurguddaa akka kanaati waan ta'eef irreecha gaarii, irreecha tokkummaa, irreecha jaalalaa, irreecha araraa nuufaa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa. Ani artist Shamsuddin Ammee Abdiitiin jedhama. Kan inni dhufee naannoo magaalaa Finfinneedhaan dhufee mana barnoota artist Hacaaluu Hundeessaas barsiisa. Karaa biraatiin artistiidha.
kan dhufne waldaa faayinaartii Oromiyaa irraa hin dhufe amma. Nuti akka waldaa faayinaartii Oromiyaatti qophii asirratti sababa irreechaatiin irreecha sababeeffachuudhaan dhufe kanarratti nuti kan qabannee dhufne fakkii hanga tokko 5 ol qabannee dhufne jechuun manuma keenyaaf innee dhufne uummanni keenya jiraachuu keenya hin beeku. Wanni nuti dhiyeessineef ammoo aartii uummata keenya keessatti argamu aartii iddoo hunda godinoota hunda keessatti argamu hunda qophoofnee finnee dhufne jechuudha asitti kan argamu. Fakkiin nuti finne daawwannaafis ni ta'a dhufanis daawwachuu danda'u bitatanis kan deemu jiru haala kanaan bitachaatis jiru akkasumas daawwachaatis jiru jechuudha ergaan lama dabarsu. Waldaan yeroo hunda dhiyeessaa ture akka yeroo hedduu yeroo irreechaan gaggeeffamus ni dhiyeessu yeroo biraatiifis ni dhiyeessu egzibishinii bakka biraattis dhiyeessaa turre akkasumatti bakka adda addaa dhiyeessaa ture asittis dargaggoon nuti waldaan keenya namoota baay'ee of jalaa qaba namoota hanga 50 ol of jalaa qaba jechuudha waldaan keenya hedduun isaanii kan asitti dhiyeessan amma baay'eedha kan asitti dhiyeessanii jiru tokko keessaa anis aartii 5 dhiyeeffadhee jira namoonni baay'een dhiyeessanii jiru. you.